nagaani faraarri jaalalli waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamuuf jaallatamoo hordoftoota Buzeetub akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoon jira nagaadha baga nagaa keessan taatan baga jiraattan isiniin jedha har'a isin yaadetuma nagaa isin gaafachuu dhufe hordoftoota kiyya yeroo dheeraadha kananii viidiyoo akkanatti dhufee isin dubbisee baadeen jirachuudha gidduudhaani sababni addaa na balleessin jiru YouTube dhuma to'amleen ajjeese malee jechuudha. Hordoftoonni koo gadi bu'aa dhuftanii laayikiin hin jiru, sheeriin, koomentiin hin jiru, viidiyoon ani gadi dhiisu viyuun isaa 50-40 darbuu dinnaanuman dabbaramee dhiisee jechuudha. So har'ammoo chaanaala koo kanaa haaraa kan taatan sabiskiraayibii akka gootanii amalee akkana jajjabeessitan isiniin jechuufan dhufe dhugaa dubbachuuf viidiyoo tokko hojjetanii gaafa laayikiin isaa baay'ee gadi bu'aa ta'u haamileetu nama bu'aa gaafa immoo laayikiin isaa ol ka'u namni haamilee horata jabaatee hojjechuudhaaf jechuudha. Kanaaf hordoftoonni koo akkuma dura wal jajjabeessaa turree haamilee waliif haa taanu viidiyoon ani gadhiisu akkuma isin bira ga'uun laayik sheer koomentii godhaa maatii haaraan har'a gara Buzeetuubii dhuftan immoo sabiskiraayib gochuudhaan maatii koo ta'a isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladha isin kabaja isin beektu isa kana mee viidiyoo har'aa kanarratti viyuu fi laayikii keessan laaliin itti fufee hojjedhaan isiniin jedha. Ani nagaa kooti rakkoon na balleesse tokko hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf kana malee isiniin jedha. Isin immoo gara hojii yuutuubii kanaatti akka hin deebi'uuf laayikii fi koomentii keessanii natti agarsiisa isiniin jedha. Namoonni yuutuubii gurguddaa qabdan immoo sheerii naaf godhaa saatiin yuutuubii kiyya baay'ee hojjaa waliin gadi bu'ee waan jiruufi isiniin jedha baay'ee isin jaaladha isin kabaja walaloo kanatti taanee jiru naaf eebbifamaa galatoomaa turtii gaarii naa qabaadhaa. Dudduuba deebinee waa wal yaadachiisna meenu qalbeeffadhaa seenaa qabatamaa wal dhaggeeffachiisna haalaan dhaggeeffadhaa maanguddoonni keenya kanneen nu dursitan seenaa amma dubbannu kan ijaan argitan kan nu seenessinee bifa walalootiin qopheessine caalaa haala naannoo kanaa kan duriif kan ammaa isinuu madaalaa yaadattuu laa jennee mata duree keenyas keessa isiniif kaasna erga carraa argannee walitti qabamne dhugaa jiruu baasna bokkaan karaa koomtoo dhufeef dubbiin karaa qoonqoo dhufe deebiin qabu jedhee hawaasni mammaakee haalaan dubbii cufe dur mukti asii biqilu samiitti ol hiixatee alaalatti argama namni fageenyarraa mukicha millatee nyaaraan walitti hima dur bosonni koomtoo maqaa guddaa qaba akka biyyattiittuu baay'ee ol kaafama abboonni keenyallee ittiin mammaakanii dubbii gabaabsatu daran kabajama tulluu koomtoo marsee yommuu ni mul'atu duumessi samiirraa ajab yaasin boosaa cal jedhee ilaala kan fagoof dhiyoorraa qilleensi achirraa asii gabbubbisu akkuma aannanii nama qabbaneessa horiin manaaf bakkee da'oo isa godhatee achi keessa dheessa waqtii isaa kabajee roobni ga'aan roobee haalaan lafa jiisa bonnis yeroo isaatti aduudhaan kuulamee darabee isaa ibsa garuu waan faayidaa hin qabneef mukti cicciramee erga inni gubame qilleensi naannoollee daran jijjiiramee dhaloonni hubame dhugaa dubbachuudhaaf mukumti gaggabaaf jalatti boqotan arra iddoon jiru qabeenyi uumamaa wanta abbaa dhabeef xinnaadhaaf guddaadha kan bosona ciru bineensi daggalaa warri bebbeekamuuf warri keessummaanis as keessa turani mukti cicciramnaan baay'een godaananii kaanis miidhamanii as keessaa dhumani dur abidda miti aarumti abiddaa naannoo kanan ga'u namni akka arge faayidaa dhuunfaasaaf lixeemaa hin ba'u erga biddi seenee arrabni abiddaas biqiloota irraa habe lafti naannoo kanaa akka tokko ta'ee simboo ofirraa dhabe waan faayidaa qabuuf waan faayidaa hin qabne adda baasuu dhiisne rakkoo bannaa dhabuun bosona mancaalnee murree balleessine lafa qonnaaf jennee biqiloota hedduu kichuutti mummurree muka bu'aa qabu waan saamunaa hin binneef kasala gurgurre fageessanii yaaduutu nutti irrate malee miti kun jireenya qabeenya uumamaa utuu kunuunsine taan abbaa qabeenyaa amma garuu hin jiru
Jigee qirixamee bakka isaatii bade. Nu faana dubbatu namni akka keenya baduu isaatiif gadde. Eeyyee akkas ture. Lafti naannoo koomtoo ijatti miidhagee biqilaan misoomee. Kunuunsi godhamu ergarraa dhaabbatee honee golgolaa'ee waa maraan hiyyoomee. Dur sanyii irra buusnaan waan fedhe yoo ta'u biqillisaa tolee ija gaariis kenna. Gosa midhaan kamuu yoo irra facaasan dachaadhaan galfachuu bareechinee beekna. Hundumaan mijata kuduraa muduraa jedhee addan qoodu. Sanyii maraaf ta'a boqqolloof mijatee xaafiidhaan hin oodu. Lafa xiqqoo irratti midhaan muraasa ishee dur yoo facaasanii nutti himuu danda'u. Kan tokko dhaabanii kuma galfatanii. Hunduu gara midhaanichaa ilaalee yaadni isaa achirratti hafa. Jedheetu dinqisiifata maal akkam tole midhaan abbaa baluufaa. Kaanis isa jedhame caalaatti dachaa dhibba argatee qofaasaa sassaabuu dadhabee ollaasaas daboo kadhatee waan midhaan keessa kaa'u guuboof gombisaa tolfatee. Mancaasuun tasumaa hin ta'u jedhee maatii isaallee gorfatee. Bosona gobbuu bareedaa erga ciranii haphisanii. Kaan mudhiitti muranii kaanis hundeetti buqqisanii. Taatee kana booddee wanti nu quunname gaabbiidhaan nu guutee. Xinnaaf guddaa keenya hiyyummaan rukkutee abdii keenya kute. Mukti erga murame aduun saafaa ba'ee sammuu namaa dhoosa. Hojiin guyya guyyaan nuti gochaa jirru boris nu gaafata miti akka qoosaa. Jijjiiramni qilleensaa waan baay'ee mul'ateef nama hundumaatti jireenyi hammaate. Waqtiileen arfanis toora waan dhabaniif roobni ga'aan dhibee oomishni xiqqaate. Kun abaarsa jennee waan waaqa kumannuuf gonkumaa hin qabnu. Guddaaf xinnaan keenya ofitti himuu qabna balleessaa akka qabnu. Har'a seenaa durii walitti himuu qofti jireenya nuun ta'u. Kanaaf namni kamuu boojuu bade durii deebisuuf haa ka'u. Bosonni misoome. Guddina biyyattiif madda turizimii. Bosona mancaasuuf gubanii balleessuun nuuf haa ta'u hirmii. Harka keenya jira har'as jijjiiramni fagoorraan eeggannu. Gaarii arguuf jirra yoo kan barateerraa barumsa argannu. Kottaa hin dammaqnaa hirriba hiyyummaa boraafannee hin ciisnu. Waltaanee hojjenna haasaama duwwaadhaan cal jennee hin dhiisnu. Beellama qabannee torbee dhufu keessa yookiin ji'a dhufu. Jennee yeroo hin qabnu kanaaf namni kamuu ammuma taafufu. Utuu nuti yaannee yaada isaan qabaatiin qorannoo gochuudhaan kan nu kaasan. Dhugaarratti hundaa'uun seenaa tulluu koomtoo kan duriif kan ammaa baay'ee nu kaasanii. Dhaabbanni FCE kanneen biroonis yeroodhaa yerootti barumsa nuu kennuun nu jajjabeessanii. Kunoo naannoo isaatti kellaa ijaaruudhaan misooma eegalanii. Gara fuulduraattis maal gochuu akka qabnu waadaa nuuf galanii. Xinnaaf guddaan keenya mee wal faana ol kaane. Dhaabbata FCE eebbisuuf jalqabna harka keenya ol kaasne. Waaqayyo sinaa eebbisu jennee jalqabuudhaaf. 1 2 3 Waaqayyo sinaa eebbisu haa daballuuf. Waaqayyo sinaa eebbisu isa dhumaa. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhimma keenyaaf jecha utuu guyyaa tokko nan dadhabin jedhiin nu duukaa dhama'u. Adaraa yaa jamaa nutis waliin kaanee jajjabeessuu qabna hundumtuu haa dhaga'u. Horaa bulaa jechaa yoo yaada qabaattan fedha guddaa qabna. Jennee mata duree keenya kan qabannee dhufne asirratti dhaamna.